الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله إن شاء الله. ما فكرت أبو هواسا كينا كيسمانو علماء تكينيا rakkoon jiru namni nama gorfamuun nama dinqisiisa. Namni nama gorsu yoo isa gorsan nama dhiba. Nama gorsuu dura uf gorsuun barbaachisa jedheetiin hubadha. Nama gorsuu dura uf gorsuun, nama xiinxalluu dura uf xiinxalluun, nama hoogganuu dura uf hoogganuu danda'uun dirqama. Ati yoo mataa kee hoogganuu dandeesse nama hoogganuu dandeessa. Yoo uf hoogganuu hin dandeenye nama hoogganuu hin dandeessu. Nafsiyaa kee hoogganuu dandeenyaan maatii kee hoogganuu dandeessa. Maatii kee hoogganuu dandeenyaan aanaa kee hoogganuu dandeessu. Akkasumaan ol baata. Ani ilmii qaba jettee ilmiin tee yoo akhlaaqni bira hin jiraanne gatii hin qabdu. Ati ilmii qaba jettee ilmii tee amalli bira hin jiraanne taanaan gatiin hin jiru. Rabbiif nama biratti illee ilmiin amala hin qabne gatiin qabdi. Badii qabdi malee. Ilmiin akhlaaqni bira hin jiraanne gatiin qabdu badii qabdi malee. Dura dursoo حديث البخاري عندك السنبكت جج ربي عندك السنبكت نبي محمد صلى الله عليه وسلم إسجل قبل عربت قدبه درة مال برات فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك واستغفر فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ما لني أجدي القرآن صن فكرة معنى أن كان درء في قرب الله جيتشودا نو قرب الله السودرة فلالو وفلالله كان سري جرا مسرين جيرو أنيوجي درسه وادبتشو درا وادبتشو كان نزني جتشو أجر كابوما ما دبت إنو تدبت إنو دبت مرتمو ديبين دبي كنا وصونا من هذا بسي مالتا أجايبا لسنيهم يرون كي يكون بيتان دي بادا لكن أكا سنينغو ومن سنيهم سأعلم أقبع أنك فيسبوكي فتشو سأعلم قودك النفيدر أكاسو مالي لالو مالي دبسو مالي ديبي تكن كن يادا تكن كن otoo waan deebisu taate tokko isaa irratti waan afaan isa qabu harkaa qaba. Waan afaan isaatti dhoqqee dhawu harkaa qaba. Laakiin sin Oromoodhaa afaan hin beektanii maal godhaa cinqadha.
dubbataa salphisuun jarumaa cal'isu jetti Oromoo. Irra isinii deemu dubbataa salphisuun jarumaa cal'isu. Isa salphisuuf jalaa cal'ifna malee isatti deebisuu osoo ka barbaannu taate harfan dhugaa isinii himaa. Salafiyyaa jettee ooftu. Eessaa fidde ati darasaa kenna ka salafiyyaa jechaa ooftu kun bare. Umrittis darasaa kenna barnootattis darasaa kenna. Barattee bira taruun kee danda'ama. Laakiin salafii bira tartee akka salafii taatee jirti. Salafii taatee jirta. Miti salafii miti salafiidha. Atiin diin balleessuu deemtu waan si himuu qabaan lallaafina bishaanii waan nama fudhatuun seenan. Us jennee kalee eessa turre sheekni keenya Sheekh Jamaal Reebillahu ta'u waan gabaabduu ibsee jira bakka kalee turre. Itti qabullee itti dhimamullee itti cinqamullee Jadi akan penuhnya, amal penuhnya, duit ame, duit jeng ame, duit salilai mata penuh, malu besar. Beding kini mulai pun besi tak katakan bena, ada baca tu sebenarnya ada. Wazim, biar tinggi biar hera bisaram butuh begasi. Hera bisara ala namni bayi tokko lallaafina bishaanii waan nama fudhatu seehanii maimaa qabdi yoo deemu nuwaan yaatu hunda yoo dhageenyu yoo bira kunnu yooka waan dadhabne yooka waan wallaalle yooka waan sodaanne laa ammaaf biyyattii amantii kana islaamummaa kana ammaaf natu hoggana ammaaf yoo biyya keessatti takafuraan gara magaanettee yoo kayaaltu taate beekamsi qusadha malee dhugaatu himu seera fi heera si bulcha. Seeraan kun wanta xiqqoo of jala laaluu hin barbaanne Oromiyaa ani Oromiyaa itti boonaa jira. Oromiyaan boonaa jira. Oromiyaa keessatti yeroo Oromiyaa bulchaa bulallee turellee rakkoon nan mudanne. Wamaa'ii gurguddaa miti Oromiyaa miti biyyattii Itoophiyaa hoogganutu si keessa jira. Anan osoo tura nama re'achiiftanii dhugaasiin muudhaaf waltajjii akka nan goota. Qaama si rakkisu nan gorsa. Afaan kana beektaa? Qaama si rakkisu akkuma diiniin addiinuun nasiihaa. Addiinuun nasiihaa. Yoo ta'uu baate barbaadu bahee afaan qawwee fudhatee mukatti ba'uu danda'a. Biyya seera fi heeran bultu keessa ta'ee nuti barne amantoota gurguddaa biyyi qabdu waliin bullaa jirra. Wal kabanyee waliin deemaa. Biyyattiin Itoophiyaa bal'oodha. Akka Harargeetti yoos deebi Harargeen baaseensa walittu Hararis Harargeelleen walittu ulamaa gurguddaa gahaa qaba. Kadabrillee hoggansa ulamaa'aati jannata irratti haa gammachiisu akka sheeka keenyaa jaalatamaa Sheekh Adam Uumaadha. As kan harka keessatti hafee hogganaa jirullee ulamaa'iin gurguddoon Harargee keessa ciisu kan maqaa isaanii lakkaa'anii keessaan ba'an
harargee miti biyyattiidhaaf geettuudha. Gamtaan ulamaa harargee gatteettanii rakkoo yoo qabaattan nasihaa walii dursitanii kennuu qabdu. Dursa gorsa walii kennaa. Yoo gamtaa ulamaa harargee bira wanni dabre jiraate gamtaa ulamaa Oromiyaati dabarsaa. Gamtaan ulamaa Oromiyaa ni gorsa jedhee yaadaan. Gaafa achi bira dabree ganda kenna dhufe atuu beeyta. Afaan kana beeyta. Ani nagaa jaalata akka malee. Ifama. Achi bira dabree amantaan kumuu kabajamaa wal kabajeeti ka waliin jiru. Hin kabajuu taanaan amantaa namaa kabajuu dhabdi taanaan keetis hin kabajamu beeki. Kabaja abbaa ofirraa qaba jechuudha. Waa iyyaatu tana ni dhageenya tuffiidhaaf bira hunna jechuu beeki. Inna Allaha la yumli lil-zaalimi Mungkin tidak balaga. Motum mau angkan huruf tibe Ni obsiti. Abdu mochi be gati. Hera kami bulajir tabiya kana keessatti. Hera daqalda. Hera biyya kana hera wal qixxummaa hera wal kabajuu. Hera wal jaalachuu hera misoomaa hera tokkummaati. Herri mirgi demokraasummaa baay'ee jira. Demokraasummaan yoo ati uf kabajjisi kabajuu jechuu maanaa. Dabartee mirga namaatitti dabartee akkasumatti kunis demokraasii itti taate naannaan ni gaanfatta. Nuti yeroo ammaa akkuma agartan majlisa tanillee beekuu dandeessu waan keessa dabartan. Wanni banaa goone abbaan barbaade iddoo barbaadetti akka barbaadetti halkanii guyyaa walgahii isaa akka barbaadetti oofachaa jira banaa goone akka Itoophiyaatti. Karuu laalaa jirra laalaa jirra waan bira dabareessan wal bira qabnee laalaa jirra. Majlisa abbaan barbaade banatee bakkuma barbaadetti gattaa'ee kitaaba isaa itti diriirsaa jira. Caqasaa jirra, daawwataa jirra, jaalataa jirra. Waan biyya ijaaruu barsiifta taanan si gargaarra. Waan biyya diiguu barsiifta taanan barsiisuu miti mataan kee mirga qabdu. Usni taanaan waan dadhabne faasi fakkaatee tiyooraatte dogoggora keeti. Urruman deebi'a. Baay'ee xalaallee isin barbaachisu seera kabachiisuudhaaf yeroo mirga argannee takkaatu Itoophiyaan takkaatu seenaa Itoophiyaa keessatti amantaan muslimaa sadarkaa kana ga'een jiru. Kana isin warri as jirtanii miti qabeeytan. Addunyaan beeytee jirti. Addunyaan takkaatu seenaa Itoophiyaa keessatti. Carraa arganne kana yoo ufumaa wal harkaa fudhachuudhaaf yaane walitti hin dhiifnu waan akkasiin seenaati. Awliyaa tokko jira. Yoo deeman awliyaa sana nam shantu dhuma. Yoo oolan immoo shantana dhuma. Gara jittuu duutitu.
shantamni dhumuu wayya moo shan dhumuu wayya akkasini nuti ulamaa'in jiru kuni kabajaadhaan jiraachuudhaaf mirga ulamaa'ii kabachiisuudhaaf ulamaa'in rakkoo qabu shan yoo ka jiraatu taate shantama hafe hambisuudhaaf tarkaanfii seeraa fudhannaa beeki kan bilisummaa fi mirgi kee daangaa qaba daangaa san bira dabarte taanaan biyya seera fi heerri jiru keessatti carraa argannee gonfannee addunyaan nu dinqansiifte kana nu harkaa fuudhuudhaaf yaalta taana hanguma siin jedhe kanarran dhabu kabajaa ofirratti qabuun dirqama keenya amaamaan ture yoo ofirratti harkaan naannesse malee gadi buuti kabajaan keessaa isii caalti keessattuu Oromiyaan gandi tokko sabni tokko ka amantaan takkaa ka afaan takkaa maqaa adda addaa baafatte bifa sanii hin deemta taanaan amantaa kan kee akka barbaaddetti godhuu dandeessa godhu mana kee keessatti godhu amantaan sababdee kan dhoo amantaas uffattee hawaasa islaamaa addaan baasta taanaan carraan sun dabreera ammaan isinillee waan guddaa gootanii feesbuukii ijoolleen ajandaa isinitti uumuuf deemtu duukan deemina tuffadhaa hojii keessan hojjedhaa gara boodaa maaltu dhufuuf deema gara boodaa ufumaa hulaa bal'ootan ufitti dhiphisuuf deema yoo qaamni biraa eeyyama kenna malee waltajjii tokko maqaa amantaatiin godhee rakkoo kan fidu taate maaltu dhufa walgahin kumuyyuu eeyyama kenna malee akka hin godhamne jennee qajeelcha qal'aa tokko gadi yoo dabarsine jaalatillee humaa godhuu hin danda'u ajaja qal'aa san kabaja akka hin dogoggore seerri seera mataa ofii danda'e qaba hulaa bal'atte tan ofitti dhiphisuuf walitti dhiphisuuf hin deemna jechuudha qaraara kana Oromiyaan gurmeessee seera qabsiisee nuuf ni dabarsaa hojiirra akka isinii oolchinu beekuu qabdan immoo Allahu Akbar isinii gale nun galle akkanuma wanyee adda galla jettee yaaddaan dogoggorte insha Allah seera fi heeran hojiirra sii oola isii tana waadaan sii gala Harargee hunda shittoo rabbi haa taasisun je'a Oromiyaa hunda shittoo haa taasisun je'a Itoophiyaa hunda miskii haa taasisun je'a